Iddoo kamiyyuu eessayyuu taane biyya kamirraa taane akkuma galmoofneen $40 kan irraa arganna galmaa'a. Egaa hordoftoota keenya kabajamoo guyyaa har'aaf weebsaayita galii gaarii irraa argachuu dandeenyu qabadhee isinii dhiyaadheera. Hanga xumuraatti nu waliin ta'aa affeerraa keenya turtii gaarii. Egaa hordoftoota keenya kabajamoo jaallatamoo weebsaayitni keenya har'aa isa kana fakkaata. Akkuma nu baneen maqaa paaswoordii fi waan hunda guunnee akkuma xumurree loogiin jennee yoo seennu haala kana nuu fida. Wanti inni jalqaba irra nuu fide kuni guyyaa guyyaan apdeet wanta ta'e guyyaa guyyaan wanta kaampaanichi kuni baase yookiin immoo weebsaayiticha kanarratti maxxanu ulaagaalee isaa parsantii guyyaa guyyaan argannu seera haaraa bahee haala dalagaa haaraa irratti argannu hunda qabatee kan nuuf asirratti ol bahu ta'a jechuu jalqaba irratti akkuma sign up gooneen. Egaa isa close jedhu san tuquudhaan xumura irratti keessaa bahuu dandeenya yookiin immoo akkuma sign up jenneen isaan preview close fi next jedhu san tuquun hundaa ilaallee erga daawwannee booda close jennee bahuu dandeenya. Egaa amma isa preview jedhu san irratti kaampaaniin yeroo ammaa xumura irratti amma sa'aatii kanatti jechuudha maal akka baase kan arginu ta'a jechuudha. Close jennee baanee kara keessa isaa yookiin immoo saayita keessaatti seenna. Namni tokko liinkii ani isinii ergeen yookiin immoo liinkii kanaan join godhaa jedhee gara keessan ergisan tuqxanii yeroo join gootan isiniif TRX 500 anaaf immoo TRX 100 boonasii nuuf kenna jechuudha. Kanaaf namni liinkiidhaan galmaa'e tokko TRX 500 argata. Namni liinkii malee galmaa'e TRX 200 argata jechuudha. TRX maaliif faayidaan isaa maali? TRX akkamii walitti sassaabbanna kan jedhuu fi TRX meeqarraa meeqa arganna kan jedhu yeroo itti aanu kan laallu ta'a. Egaa gara keessaa seennee withdraw kan jedhurraa deposit kan jedhurraa adreesii isaa kana koppii godhanna. Adreesii isaa koppii erga goonee keessa isa home jedhu sanirraa adreesii isaa koppii goonee baanee booda adreesii koppii goone kana maaf koppii goona? Namni tokko jalqaba gara weebsaayita kanaa yoo dhufu yoo xiqqaate hojii eegaluuf investii parsantii 5 yookiin immoo TRX 5 isa barbaachisa jechuudha. TRX 5 inni invest godhe sanirraa kuufama isaa bira dhaqee eessaa invest godha kan jedhuuf kuufama isaa bira dhaqee bakka itti TRX walitti qabatu irraa yookiin immoo Trust Wallet ta'uu danda'a, Coinbase Wallet ta'uu danda'a. Isarraa dhaqee TRX walitti qabate san fudhachuudhaan dhufee TRX san hanga barbaade gara weebsaayita kanaa deposit godhuu biizinasa eegaluu danda'a jechuudha. Namni tokko biizinasa eegaluudhaaf jalqaba deposit godhuun dirqama isarratti. Depositii akka godhee xumureen gara weebsaayitaa deebi'ee TRX 5 yookiin immoo 10 waaleetii ofii irraa gara adreesii kanaatti deposit godhe san deebi'ee completed kan jedhu san tuquudhaan fudhachuu qaba. Erga isa fudhatee booda daqiiqaa 5 hanga 10 keessatti adreesii irraa kan inni ergate sun TRX sun dhufeetiin asirratti deposit ta'aaf jechuudha. Yeroo kanatti 200 kan ture gara 210tti ol guddataaf. Isin garuu liinkii kiyyaan galmooftan yoo ta'e 500 isinii kenna jalqaba irratti. Ergasii 510 ta'ee isiniif ol guddata. Sana booda hoo maal goona? Sana booda maal ittiin dalayna kan jedhuuf haala baay'ee salphaa ta'een isa withdrawal jedhu kana keessa seenuudhaan TRX keenya kan ilaalla jechuudha. TRX keenya sa'aatii invest goone immoo create yookiin join goone irraa qabee sa'aatii 24 keessatti parsantii 5 isaa kan 10 invest goone san yookiin immoo 10 deposit goone san parsantii 5 isaa 3 isaa 0.03 baay'isuu 10 0.30 deposit nuu taate jechuudha. Isiin tun guyyaa guyyaan kaffaltii ta'e yookiin immoo galii keenya taati. Namni tokko galii hedduu barbaade yoo ta'e
10 san gara 100, 100 san gara 1000, 1000 san gara 10,000tti ol guddisuudhaan galii isaa guyyaa guyyaadhaan kan argatus akkasuma guddifachuu danda'a. Egaa isii galii godhanne kana hoo akkamitti baafnee gara kuusaa kaawwanna kan jedhuuf, jalqaba iddoo isiin sa'aatii 24 booda dhufteetiin duwwaa tuqaa 3 duwwaa jette san beezik akkaawunt kan jedhu sanirraa Trust Wallet keenya bira deemnee haala ittiin Trust Wallet banattanis viidiyoo itti aanu qabadhee isinii dhiyaadha. Trust Wallet keenya irra deemnee adreesii deposit jedhu koppii goonee finnee asirratti paste goona. Sana booda kootaa kan jedhu san irratti 0.03 gubbarra jirtu san barreessina. San booda yeroo jalqaba banannu paaswoordii fi security paaswoordii guunne san fakkeenya isa amma asirratti enter your security password jedhu guunne san booda complete jennaan jechuudha. Kunoo egaa achirraa kan baafne 0.03 sun gara waaleetii keenya kaleessa gara investorotti goone sanitti nu deebi'ee jira jechuudha. Kanaaf guyyaa guyyaadhaan TRX 10 irraa 0.3 TRX arganna. Egaa hordoftoota keenya kabajamoo, isinitti akka daddafes nan yaadadha. Daddaffiidhaan isinitti himaa akka jirus naaf hin gala. Tokko TRX asirraa argannu kana gara kuusaa keenya isa Trust Wallet jedhamutti yeroo kuufnu, Trust Wallet kan jedhamu kana eessa arganna, akkamitti banannaa fi Trust Wallet kan jedhamu kana haala kamiin itti fayyadamna kan jedhuuf viidiyoo itti aanu irratti qabadhee isinii dhiyaadha. Bal'inaan immoo haala kamiin join godhuu dandeenya yookiin immoo haala kamiin register gooneetiin gara kaampaanii kanaa yookiin immoo gara websaayitii kanaa dabalamuu dandeenya kan jedhuuf viidiyoo itti aanu keessatti kutaalee 2 garagaraa keessatti bal'inaan qabadhee isiniif dhiyaadha. Gaafii fi yaada qabdan kamiifuu kooment irra naa kaayaa. Yaadni keessan nu ijaara waan ta'eef. Kanaaf hordoftoota keenya kabajamoof jaallatamoo, guyyaa har'aa viidiyoo kana ilaaltanii akka xumurtaniin hundi keessaniyyuu liinkii viidicha kana gara jalaa irra jiru dhaquudhaan liinkicha tuquun akka galmooftan asumaan isinii dhaama. Hordoftoota keenya kabajamoof jaallatamoo, viidiyoowwan babbareedoo mana keenya taanee biyya keenya keessa taanee dalagaa hedduu dalagnee online irraa galii hedduu ittiin argannu qabadhee kan isinii dhiyaadhu ta'a. Jalqabarraa hanga xumuraatitti viidiyoo kana irra deebitanii tokko isaatiin dhaabdanii akka ilaaltanii hordoftaniif asumaan dhaamsa kooti. Bilbila biyya keessaatiinis tahee hiriyoottan keenya kan biyya alaa jiran guutuu addunyaa irra kan jiraniif namoota aantee jaallattan hundaaf sheer, laayik, koomentii fi waliif himuu hin irraanfatinaa. Hanga xumuraan waliin ta'uu keessaniif galatooma. Horaa